Nikita macaalaan qixaaxamuun isaa dirqama qixaaxama maaliif inni qixaaxama siin jaa hanga alagaawwan dinna cafa kasanii akkanatti akka televiziyoon akkana dura dhufa laala akka filimaatti. Taruusa akkasii godhuufin sin gammachiisu. Nama hunda nuti. Gurbaan kun anuma jaawaa hunda. Aruusa disii gosa aruusa akkasii argiteemi irraa gammadee jiru dura argitee sayyaaraa moodela san konkolaatuu moodela san fiduu fi irraa gammadee jira. Asallee gammadaa duri immoo tarraa duni na gammachiif. Duraan sirraa na gammachiifti hafa sirraa na gammachiif. Akkama barsaa rawaasi gammachiisu wanni sirraa na gammachiif isin jaarsa ati jaarsa keetimi aruusa godhaaf jetteemi. Bakka kanatti caalaan fuudhuu fadhaa kan hin dhageen guutiim keessan dhageeffadhaa caalaan ni kaa gammadde mun gammadde caalaan akkana biraa fuudhuu taate masaaluu buleetii ta'e irratti feetamu. Dhageeffadhu boon. Haa gootu fi waan dhiibna ruusa. Masaaluu isa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتها في دعوة هدايته سلام دعوة دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتها خيرك خنين دي كتاجر تنيفي خنين دي بتاجر تنيس خنين دي لكتاجر تنيس سلام عليكم خيرك اللي سرع سناقو هجا الرجع هدو كمنه يا سلام دعوة مترروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتها هدايته أكم نجا جرتو gammachuuga obboleessa kiyya kanaan gaaffii godhamee obsi Mahammad hin gammanne irra dhagiyaa wanni isin jawni beeytani abbuna arrabsee kadureen na arrabsuu tures kadureen na jaalachuu tures kadureen na jibbus isinun dikeeysanuu galatooma an isiniin jaaladha na arrabsuu keeysaniifillee dureen intaltun dhimma namaatii fi akkana maaliif akkana godhatti maaltu dhimma namaa isii naqee dhibbata akkaan naan jechuu ture warri tana naan jechuu turtanillee galatooma isinitti aarata kan qabun ilma namaa tokkottuu isinun dikeeysanu wallahi hedduuta kaan sin jaaladha galatooma ammoo amma arra dhimma kiyyaafiin dirqama deemu jira namichi kun abbaa jaarsa abbaa ilmaan kiyyaati jaarsa kiyyaa hammaatus tolus nallaalni jara hammata hin qabneen la obboleessa kiyya silaala dhugaa jira jara hammata hin qabneen nallaalni siinaa ku jira orsi ana sagalee sitti olin fufuudhu dhageeynatti olin fuudhini hayye maalifiin arra dhimma kiyya irratti dirqama bahu jira wanni kun waan kiyya wanni irratti tiroolu jiru dirqama waan inni alagaa wajjin irra duulee akkaataa nan godhin hin qabu alagaa wajjin irra duulee dirqama ani caalaa ifa harka deebisuudhaaf dirqama caalaa ifa harka deebisuudhaaf waan hin godhu sana guutanaa tan isani jee hinimu asirratti waan hin caalaa godhu deemu. Akkuma irraa mufaajaan na gammachiifta kanatti. Ati arra mufaajaan sana. Ati gammachiisuu gaasan jaalladhu. Oggusa harbii guddoo taa'e beekatu. Ati mufaajaan sana si gammachiifte moo si hin gammachiifne? Ani na gammachiifte. Hayya xalabaata gurbaa kanaan kan ni toofi. Hedduu takkaan si gammadela galatoo. Khalaas galatoomi. galatoo bad khalatu ma khayatu beenaano galatoo boodee kasi caalaa lafarra dubo ede maali sinji arra gammachuu keessa ol kaatee daansi taphataan sinji wanta kan sinjaafa ede dilaa akkasitti afaan wal bunnee si himu hin feene waan sammuu faajaan si godhu fade hadawwiin teenyallee nu gammachiisa arra obboleessa boru kana gooti tan arra obboleessatu garagalte boru kan jiraati garagalte naarini waan kanaan godhu deema qaama qalbina dhageeffannatti naarini hoodoo ittee maal irratti nimi dhaage obboleessa isilaa nama faamu taate eda wanni tu waan badii deemu hin tuqinii siin jennaanu faamu qabda silaa waan bareedduu caalaa erguu deeme awwanni faamuu dandeenya qalbiin tiyya bakka sanna hordoftootaa fi daawwattoota kiyya aruusa kiyyaa fi qacaalaatiin ganaa isin afeeruu jiraadha isin hundi keessanuu qilleensarraan ganaa afeeree kaardii isin hoosa'u jiraadha caalaa ganaan aruusa ajaa'ibaa godhuuf jiraadha hafla ajaa'ibaa ammaas baga gammaddanii baga akkasitti caalaa lafannaa tumtanii dachi baga akkasitti sammuusaa gara naa galchitan ani sanatti gammadu eegatu maaliif hin gammanne dirqama gammadu qabdaa jechuun ani kan itti gammadu aruusa gaafa godhatte garte aywa amma kennaadha malee gasi kime kana boo dubbii kana raalis gasi kennaadha malee an kennatti gammada gaafa aruusa argiteemi aruusa dhugaa kan godhatte san itti gammadu malee alama gammachuu ani akkanatti isinii faca'uu gammachuu ajaa'ibaati aruusa keessa minaamination aruusa isaanii godhamee macaalaan naa gangalate lafaan naaf caalaa jira meeleke obboleessa yoo isiima arra hangummaan isaan irra wallolu jira aruusa dhugaa sanatti hin godhan arra isaan irra wallolu jiranii dhimma kanarratti isaan walloluun san ramziinii fi eeynabuun obboleettiin caalaadha dhimma kanarra bar wallolu jiranii
maal taate ani isaa waliin dha'uu saniifuu hedduu takkaan irraa gammada ammallee waan hin fadhu ni beekta ani ganaa waliin dha'ee ibidda qabsiisuu jira ammallee waan hin fadhu ni beekta waan hin fadhu ni beekta wantiin Ramziin ammallee caalaa fadooduu dhiisu qabaa. Caalaa fadooduu dhiisu qabaa. Faduu fadooduu fi faduu dhiisu ani ganaa Ramzii matuma isaatu isaa fi jaartii isaa waliin naquu jira. Jarri caalaa obboleettii isaa mujirmaa ofirraa ari'uu qaba Ramzii ofirraa arii jara sammana. Tan siidhaan ofirraa fageessi jarri sun jarantaa nama kaayyoo qabu nama kabajaa qabu namni mana fi fidee dhukkubsachiisa. Shaara ofirraa gad darbiin si jajaala. Fayya qaba jaalalatu yaa akkas godhaa aruusaan godhaddaa gadhiisaa jechuu jira. Gadhiisaa aruusa godhannaa nageeyaan maaliif nu jettuu dhaabbattan? Ramziin gaffacaasu qaba ofirraa. Eeywa. Ramziin kan ba'aaga gaffacaasu dhiisii kan ganaan isii dhabamsiisaa jechuudha. Dhageeffatu qaba. Gana isaa ta'anii bara. Ifin agarre Ramziin ifin agarre. Gana isaa akkanatti fakkaate wanni takka ta'e isaan fiduu danda'an hin jirtu. Ani isaan dammaruudhaaf ala baheetii jira. Oliin deebu hangaan dammaru takkatti. Rugaa feete intalti aruusni ergiteemi caala yoo aruusa gooteef Ramzii wanni gammanneef hin jiru aruusni haa godhamuufi Ramzii maaliif gammada? Aruusni godhannaa akkuma bariisi walitti galtan fedha inni Ramziin akkam tolu goondu fedha sila akkas fedha hin ta'utan karaarraa meeshaa jaa Ramziin badhaara san ergiteemi aruusa iddoo inni karaarraa hin kimiyama isan jenne ani isa karaarraa meesuu jira ammaas namni isa karaarraa akka meesu godhu atuma ammaas nama biraatii miti ati karraacaa Ramziillee karaarraa meesu inni Ramziin kaminna minnaa jedhu taanaan namni karaarraa meesu ati Ramziis waan xiqqoo takkaa qabbaneessina oduu humna ta'in na dhagee waan isin hima ati ni dhiiga keenyarraa dhalattee onnee akkanaa tana qabde malee Ramzii jechuun laal namni jaartiin ergite dukkana sodaatuu jan dhageeffadhu sodaa isaaniitiif akkas jaa hin dhiiftu yookaan fadhu sodaa isaaniitii jee dhiisee nuti Ramziinis taa'e adaba isaatiin taa'e ta'uu baate taanaan lafa jalaaniin irraa dalaga isa lafa jalaan nu achittuu isiin odoon itti asin baali amma bakkuma isiin jirtu haa arkuu jechuu jira an bakkaan hin jiru obrittuun arkuu hin jiraatu hin dhiifamu yookaan malatti hin galu obrittuun arkuu hin jiraatanii warri saachaa godhu hundi isaanii Abbuna arrabsee abbuna jaalate waan ta'eef waan akkanaa tana naasayini dhugaa jirtu gabbayeeti dubbadhu ati caalaa maal dubbatteeti dila kana akkana isin tusirra horre jirtu deemaan gaafatin isin turre sun jirtu hojii inni akka isiirratti hojjechaa tura si dhagoo turte obboleettii isaa taatu mujirma akkasii waan isi jirtu qabda hojii isaanii hojiifa bokkottu ammoo fitinaan caalaadhaa tun gaafa moo si qaqqabde bicha anti yaa keessan jiru maal obboleettii yaadhaa dattaa miti mukatti cafa ina jalitti mukatti udaan sareeti daatti cafa qaa udaan sareedha waa'uma addunyaa tarra jiru guutu namticha mataa maluu tokko kan mataa isaa makiinaan ayiloksii mataa irra baatee rifeensa irraa nyaatte sanii wajjiniin sanis achi taa'ee naadichi daamaa godha. Anumaan takkaan arbi ni beektaa? Dulloota cufa waliin qabatanii. Asirratti namni mataa maluu kuni waa qaxxataa beekan. Ati maluudha? Maluudha? Jaa namtichi mataa maluu yoo jettu. Maluun qabdati. Ati guutu rifeensa ta'e. Mataa maluu kasiin jettu san baay'ee. Mataa maluu kan irraa godaanaan mana fuutu mataa gubbaa fuute san. Osum faalis lafa dhaabate. Rakkataan fuula azaabaa sanis gahaasaa isa darbaa takkaaniin gahaasaa kanneen qabbaneessee. Gaafa hojii ati hojjette an sheeka jee cinaa deddeebi. San sheeka maali minarraa isa darbaa taraa takkaatu naan gahuun siin jabariisa. Isfaaltii isaa san. Dhugaa feete isa. Isfaaltii isaa san gartee dhiigettiin isa deebisa. Isfaaltii isaa maluu san gartee dhiigettiin warruma caalaa cinaa deddeemu guutuu ani caalaa bira dhaquudhaaf dirqamani karaarraa dhabamsa lubbuu isaanii wareeguuf ani jaa'isa. Nama naafi caalaa duraan dhaabbadda jiru. Waan ati itti gammaddu siima. Caalaa akkasin lafannaa jafa gamee miti. Aruusni ati caalaa hojii baratu qabni beektaa? Caalaa haadatti dhootee nama caalchee ifjala akkasaanitti akkasi deemuudhaani aruusa akkasi goonaaf. Duuba hayyee bakki ifjala deemsitaaf ijoollee tan akkam goota guu haadatti dhootee ifjala deemu ijoollee tan gusee agartee kan. Alaa miti waan gus. Alaadha. Ijoolleen abbaa kana muka gaararraa ni qabdi bara. Abbaan akka ijoolleen. Reessi gaaraa tun qaba abbaa kana. Manaas ni dhukkubaalee geessa sagalee tanaa kan nuti sagalee tunu kana. Ati giseen akkana jooga namaa rifaatu ijoollee bar ijoollee jaarsa harkisuudhaa jaan ijoollee tanaas lafa. Lafaan kaa ijoollee. Maaliif siin jaa wanta akka tasirraa fakkaatu daleeydaa hawwuu daleeytu. Caalaa qixaata isaa waan si godhe hunda ani wayin dhiisutti jira. Akkatti miidhina dura darbaa kooti jee ni ilaala. Ni qixaatama caalaan qixaatamuun isaa dirqama qixaatama maaliif inni qixaatama siin jaa hanga alagaa hundi na cafa kasanii akkanatti akka televizyoona akkana na dura dhufa laala akka filimaatti. Taruusa akkasii godhuufin sin gammachiisu. Nama hunda nuti. Awwaa yaa
gurbaan kun Laal. anuma jaawaa hunda. Aruusa disii goota Keessa argiteemi. caala ammoo. Aruusa. Aruusa akkasii argiteemi. Irraa gammadee jiru dura argitee sayyaaraa moodela san konkolaatuu moodela san fiduu fi irraa gammadee jira. Asallee gammadee. Tarraa duni immoo tarraa duni na gammachiifti. Tammi akkam si Eenyurraa gammachiifti? sirraa na gammachiifti. Hafa sirraa na gammachiifti. Akkam abarsaa rawaasi gammachiisu dha Maaliif? sirriitti. Maaliif? Anaa sirreessaa natti himi anaa sirreessaa natti himi. Wanni sirraa na gammachiifti. Isinii jaarsa ati jaarsa keetimi aruusa godhaaf jetteemi. Aruusaan Bakka godhu. kanatti Caalaan fuudhuu fadhaa kan hin dhageen guutiin keessan dhageeffadhaa caalaan ni kaa Gammadde moo hin gammadne jaalala. akkana biraa fuudhufee taate masaaluu buleetii ta'e irratti feetamu. Dhageeffadhu waan. Haa gootu fi waan dhiifne aruusa kana. Masaaluu isa. Masaaluu irratti barbaadde sirratti. Caalaan kanaa dhaluma Oromoo waan jennuun suufu godha. Maaliif hin suufne? Namni halkan namni guyyaa bofaa harkee halkan ta'e halkan ta'e badeessa. badeessa nyaanni. Dhageeffadhu. Tana jiile Dhalaan Oromoodhaa isiirra fakkeenya laalatti. Bultiin kimiyaadhaa takkas taate maali? Nuti akkamii gaafa isa jala deemne akkam nu godhaatti. Bultii biyya eenyu keessaa na baase? Eenyu keessaa na baase? Isaan keessaa si baase. Ati kana maas Caalaa keessaa na baase moo isinii keessaa na baase? Jaalala dhibbaa. rakkoon isirratti of jirraa nuti jalaa si fuune kaabaletti jira. Egaa akka tokkottis joodhaaniif gama bultii deebine kimi akkana jejjette akkanaa fi akkanaa hin jiin obba isa Dhageeffadhu waan takkaasi. ani taraa takka akkanaa taraa sana Bultiin akkasii. maaliin jaaramti? Jaalala. Jaalalaan jaaramti. Soolama gam tokko yoo qabdee wayya moo gama lameen yoo qabdee wayya? Gama lameenii wayyaa. Dubarti soolama guutuu sii baadhatee deemu jiraan. Jaalalaas suma baadhatee deemu jiraan. Jaalatee hin qabu jarri qaama namaan qaban jarri sanyii maaliin beeknu. Dhageeffadhu. Kanaaf waa'ee caalaadhaa gannaa saree xiyyatee abaata hiyyeequu qabu. Jala mura. Gabaabsa. Ta dalayduudhaa dalaydu biraan sii fi dalayge wayi siima. Dalaydu akka ajaa'ibaa sii dalaydu caalaan dalaydu Hojii akka siin godhu. hojii akka hojjettee san jabaadhuutti. Ka edaatti illee ni hojjeta eda. Tasan caaltu hojjechuu qabda. Kana gammachiisa. Siifiin godhe ati akkuma ati caalaarra jettaani waa namticha makaa irra godaana mataarra baadisanii wala ramziidhaa wala jaartiisaati guutuu isaanii akka isaan abrii ta'e jala bulanii godha.